duraan dhugaa wanni kun akka professional hiyyaatti ani environmental health professional beeksisiin qaba gamasiinis mukkii hedduu naannoo tana dhaabamee roobni amata guutuu jiraachuudhaa fi bishaan haramaayaa guddinni isaa waliin jiraachuu wal qabatu. Gaafanii fi baarzaafiin karaa kanarraa akkasitti turtee roobninis akka ammaa kanatti boonnetti dheeraan turre amma ammatti roobaa ture bishaan kunis gonkumaa ni dhabamaan hin yaadamtuu turte. Sandaran ammoo maddi isaa xinneeqee irraa waan dhufeef xinneeqee madda isaa sanarratti harar biiraatiitu irra jaarratee ture. Yeroo san warri achirraa oomisha kuduraa oomishuus bishaan asegayyaas hundi waliin dhabamee ture. Akka hawaasni kun hin dubbanne maallaqaan afaan hawaasaa cuccufaa ture harar biiraan aksiyoonni san hawaasni yeroo nuugee dadhabanne jeeboota keefirraa buqqaase hawaasni firraa buqqaasuun sababa koronaatitti faabrikaan addunyaa hedduun cuccufamuudhaan qilleensi addunyaadhaa hanga tokkoof xaliilchuusaatiin roobni bara dabresan dura hedduu roobuudhaan innis bakka deemee jira. Amma kaafe nuti kunuunsa akkamiin kunuunfannee isa kana tursiifannaa kan jirurratti hojjechaa jirra. Amma amata dhufu inshallah amma bishaan meetira 5 fi saantima 30 fi takka irra jira amma gadi fageenyi bal'inni isaa immoo hektaara 360 fi 60 irra taa'ee jira. Hektaarri isaa hektaara 360 fi 65 amma bishaan saniifuu amma amata dhufu ilaa bikka durillee ga'uu baatu ilaa bikka tanaan qorqorroo sana bira ni ga'a bishaan uliin hin dhumu hojiin teenya donii qabna donii ta ummata aruuzaatis qabna ta ummata haajii baaftuus qabna ta bashananaati ta qurxummiitis qabna qoba qabna eegas booda ta mahabaraatti waldeeyaan jaaramneeti waldeeyaanis ni qabna saniifuu haala gaariirra jira mootummaanis nu cinaa dhaabbatee yuunivarsiitiinis nu cinaa dhaabbatee haala tokko nu mijeessaati akkuma irraa agartan kana akkasitti wajjin warmaannee dalagaa jirra qulqullina qofa xiqqeeshoo akkuma irraa kanatti mootummaanis dhuftee yuunivarsiitiinis dhuftee akkuma irraa kanatti nu haa gargaaran deeggarsa kanaanii haala kanaan dalaguuf barbaanne maslaa waan kana bilisaqiyyaa dura mata kudha 8 dura bilisaqiyyaatu amma jarman jira isaa kunuunsaa ture inna dura gizee qabu takka asirraa milikata qabdi milikata Niizerlaand jettu armaa qabdi mara baan qabeeti akkasi mana galchine as plaster irra maxxansa qabdi Niizerlaand jetti gaafas sababa sunitti mana kunuunsaa ture ilaa mana jala dhaqan anis bika bilisaqiyyaa buutee namma bika suniin buuteetiin tijira aadaa fi turizimii namma manitti turistiin adda addaa dhufa waan kanaanan achumaanuu gizee namni asii walii qabamee qurxummii sana biraa nyaata jechuudha. Sana ifiin isaan kana kunuunsa maqaa sagalee kiyya beekan maqaas maayaan baaseef waan kun fakkaatan jecha addaan baasuutti dhabe maayaan baaseef bikka takka isaan cufa maqaan bishaan haramaayaatti isaanis maayaan baaseef gaafa bishaan dhume dura nu cufti warri keenya quutu ni boonye bakka akka haadhaa fi abbaan duraa du'etti yaanne bakka boonye ammas gaafa dhufu akkasumatti hin booyene ijoolleen keenya dhufte ni booyen gammachuu keessa boonye beekte mudannoo nu mudatees soom bishaan kana dalaguu nama hedduu baasaa ture nama du'uus anumaatu ammas keessaanis nama baasa duuf deemullee anumaatus keessaa baasa amma booddeen kana tokko qullubbii dhufe maraataadha astiin du'uu fedhaan aan jee asi duufee taa deemtuu hin jeen an kijiba seetiin du'i jeen itti gadhiise namichi lakkaa dhugaasaatti seenee dhaqee kute anu huccuu mobaayil qarshii kun fuddameetii hojii maallaqa wajjin jira rifadheeti jala kute anumaa akkasii najjeessu geeti rabbi na baasee namni anumaa na baasee jechuudha mata kudha torba dura nuti jiruun teenya bishaan magarra ni raabsina ilaa jijjigaa ilaa diriiraa ilaa harar ni raabsina eegas boodee dhabame gaa rabbiin fedhan mani deebi'ee rabbiin qurxummii hojii deebise dhufti warri guutuu nama qurxummii wal raabsina adirees diriiraas hararis ilaa jijjigallee ni raabsina innaa dalagaa cara hojii jarraa hojii dalagaa hedduun uume jechuudha. Haramaayaa deemna donii yaabbanne wajjii gammanna. Deemii shirishirrii haramaayaa deemna donii yaabbanne wajjii gammanna. Shirishirrii haramaayaa deemna donii yaabbanne wajjii gammanna. Deemii shirishirrii haramaayaa deemna donii yaabbanne wajjii gammanna.
Doktor akkuma kaastan harri haramaayaa yeroo dheeraadhaaf dhabamee ture. Yeroo dhiyoodhaas immoo deebi'ee kunoo akka duriitti namoonni baay'een isatti bashannanaa garaagaraatiin irraa fayyadamaati jiranii. Isin akka ogummaa keessaniitti fi akka gahee hojii keessaniitti tajaajila hawaasummaatii waliin wal qabateeti kan isin hojjettan waan ta'eef yuunivarsiitiin keessanoo eegumsi inni taasisaa jiru yeroo ammaan tana haala jiru kanaan kana caalaas eegamee qulqullinni isaatis eegamee hawaasaaf tajaajila akka kennu godhu irratti yuunivarsiitiin maal hojjechaa jira? Yuunivarsiitiin Haramaayaa tajaajila hawaasaatiif dalagaa adda addaa dalaguun jira. Qulqullina barnootarraa, ooyiruurraa, fayyaarraa akkanumattis bilisaan gargaarsa adda addaa kennu jira. San keessaa eegumsa naannoonni isa tokko. Haraan tarkaanfii arganitti bishaan Haramaayaa kun eega dhabamee booda jijjiirama kana fiduudhaaf tattaaffii adda addaa godhamaa ture. San keessaa muka kunuunsinee dhaabnee gaarreewwan argaman kana irratti irra jechuudha. Mukni adda addaa dhaabamaa ture. Akkanumattis kun gizee amatawwan dheeraadhaaf waan dalagamaa ture jechuudha. Haraan tana jijjiiramni kun dhufee jira. Haraan tana immoo isa dhufee kana akkamitti tajaajillee deebifnu jechuudha. Waan jiru irratti bulchiinsa naannawaa wajjin wal mari'achaa waan adda addaa dalagaa jiru. San keessaa fakkeenyaaf warra dargaggoowwan akka wanti itti dhaabamaniif gargaarsa goonee dooniiwwan illee gargaarsa goonee jirra. Haraan tana illee waan adda addaa waan naannoo kana qulqulleessanii tajaajila bishaan kana jiran bareedee namni sirriitti itti fayyadamuu danda'u hojii adda addaa dalagamu jira jechuudha. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma duratti isiniif kaafne kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya Deeraa Dirreeti. Qophiin Deeraa Dirree iddoowwan mimmiidhagoo fi babbareedoo isin daawwachuu qabdan jenneeti abdannu isin daawwachiisuu irratti kan inni xiyyeeffatu. Nu faana turaa isiniin jechaa keessummaa keenya waliin turtii gaarii taasisneeti kan turre jechuudha. Waan garaagaraatti irraa hubattan jenneeti abdanna. Eegumsi yuunivarsiitichi taasisaa jirus jajjabeessaa akka ta'eef kana caalaas akka jajjabeeffamuu qabus nuti irraa hubanneeti jirra. Kan biraa amma as keessa halluuna jira. Halluuna kanas shanyii adda addaatis itti dabalanii bulchiinsi fiifuu irra murteessee jira. Yuunivarsiitiin irra murteessee jirti. Shanyii adda addaatan akka gartee iddoo biraatti hin barbaanne laga kanaa miti. Lagni kun ifumaaf laga akka dhalu godhuudha qaba jechuudha. Namni lafarraa ka'ee waan rabbi nuuf fide tana funuunsanne. Karuma roga hojii gahee hojii keetiitiin wal qabsiisitime akka yuunivarsiitii Haramayaattis wanti hojjetamaa jiru kunuunsa bishaan kana irratti qorannoolee garaagaraattis yuunivarsiitiin Haramayaa godha akka ture odeeffannoodhaan ni qabna. Kun hangamta akka dhugaadha. Ati akka dhuunfaatti wanti yaaddee yoo jiraate bishaan kana irratti wanti godhamu qaba jettus yoo jiraate akka ogummaa keetittis akka dhalataa naannoo kanaattis. Ayyee gaariidha. Bishaan Haramayaa irratti akkuma jennee yuunivarsiitiin Haramayaa hangafa yuunivarsiitii biyyoota biyyattiin qabdu keessaahi hojii qorannoo fi hojii hawaasaa hedduu dalagaa ture. Osoo bishaan hin badiin durallee hayyoota gurguddootu irra dalagaa ture. Kan akka Profeesar Buruffaadha. Nuti ijoollummaadhaan beekna. Irra dalagaa turanii barattoonni hedduulleen qorannoo garaagaraa irratti hojjechaa turanii barsiisonni yuunivarsiitii kanaallee qorannoo garaagaraa hojjechaa turan. Naannoo kanatti akkuma nama dhalataa asiitii fi namoota fedhii asirratti hojjechuu qabu tokkotti bishaan kana irratti dalaguu baay'een fedha. Hojii naannoo kana irratti dalagamtu irratti ganda keessaa baate tokkoof dalaguun nama gammachiisa. Bishaan kana irratti bishaan deebii yoo jennu nuti televizyiinaan agarree ani waggaa tokko dura asin turre yuunivarsiitii Maddoo Alaabuutiin ture. Bishaan kana irra yoomiin dhaqee dalagaa maal jechaa afaan hawwaa ture. Dhugumaan dhufee bishaan kana irratti niin dalaga jee namoota garaagaraa illee dubbisaa ture. Ofii kiyyaafis amma waan tokko tokko yayyaalaa jirra. Yoo rabbi jeeqa amma waan nurraa eegamu akka nama dhuunfaatti qorannoo garaagaraa hojjechuudhaaf amma waa'ee qulqullinaa irratti hojjechuu jira. Akka nama fedhii waan kana irratti hojjechuu qabutti akka qabeenya kun ammoo qabeenya biitii qabdu qabeenya precious jedhaniin qabeenya non renewable wantiin kuni qabeenya kana nama akka eeguuf fedhii qabutti hojii gurguddaa irratti hojjedha jeetiin karoorsee jira. Haga ammaatti ammoo qulqullinummaa hojii wal qabatee waan tokko tokkoon hojjetu jira. Fuulduratti ammoo hayyoota yuunivarsiitiin qabdu hayyoota gurguddaa qabdi. Hayyoota keenya kana waan dhaalluu jira waan irraa baran nuti egaa jenereeshinii amma dhufe ijoollee xixiqqoo amma dhufte isaan irraa waan fudhannee isaan irraa baraa hojii garaagaraa tan hawaasa naannootiifis bishaan kanaafis addunyaafuu bu'aa qabdu ni daleenya jenneeti karoorsinee itti deemu jirra amma. Bishaan Haramayaa akkuma beekamu namoonni nu duuba isa akkuma ilaalaa jirru bashannanaa jiran xiqqaa guddaan jedhani.
bashannana irra caalee hoo karaa biraatiin faayidaan inni hawaasa kanaaf qabu maal fakkaata? Hawaasni hoo haala kamiin eeggachuu qaba qulqullina isaatis tajaajilli isaas kana caalaa? Bishaan akkuma beekamu faayidaa hedduu qaba. Bishaan yoo hin jiraanne jiruun hin jiraatu. Kanaafuu bishaan kana qulqullinni isaatis eegamuu qaba. Qulqullina kana jennu fakkeenyaaf har'aan tana laastikawwan adda addaa rakkina guddaa ta'anii jiran. Laastikawwan tana kanallee akkaataa ofirraa fuulduraaf irraa qulqulleessinee gara waan faayidaa qabu jijjiiruudhaaf tattaaffii adda addaarra jirra. Bishaan kalluuni bishaan qulqulluu barbaada. Akkanumattis horiin illee taatu horiiwwan loonis re'eenis taatu nyaata bareedaa qabanii laastikawwan kun bakkayyuu faffaca'anii jiran kun isaan kana haalaan miidhuu danda'a. Isaan miidhaman jechuun immoo isaan irraa bu'aan argannu xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaafuu qulqullinni haalaan murteessaadha. Qulqullina kana itti jabaannee itti fufuu qabna. Naannoo wajjin hawaasa wajjin wal taane sadarkaa qulqullinaa qulqulleessuu gaggeessuutti jirra jechuudha. Carraa hojiitis dargaggeessii fakkeenyaaf Harargee irratti uraatee iddootti bashannanaa hin qabanii dargaggeessa dila kanaatu dhufee asitti bashannanaa ispoortiidhaas ijoolleen dargaggeessi dhufee asittis daakuu ittiin bashannanuu ispoortii qaamaatis sanarra dabaree qurxummii fi kana iddoo itti sooratanii keessattuu ni beekamaa argetti qurxummii argachuunis ni ulfaata. Biyyaarraa irraa kokko torbaantii olii fi akkana seenuu kana taate malee fireeshiin akkana kun hin jiru. Dhaban amata kudha wayii jechuudha amata kudha shan kudha ja'a ol taa'ee gizee dhufu immoo qurxummii kun ka'eetuma deemee jechuudha kanatti. Qurxummii hojii jira gosa lama sadii jira. Kanaaf deebii kun akkuma agartu kanatti himaata nyaata irrattis ijaarree kana irrattis ijaarree asirraayis fayyaafis jechuudha. Bu'aa hedduu qaba magaalaa tanaafis biyyattiidhaafis haala sanii sadarkaa kanarraa akkuma agartan kana kan jiru ta'uu isaati. Akka bulchiinsa magaalaa Haramayaatti hojiin turizimiidha. Tokkoffaa asirratti namni cidha qopheeffata. Gama biraatiin daawwannaa shimbirraa kareefuu waraabdan sun ni jira. Inni biraa dooniidhaan deemee bashannanaa. Inni kaan qurxummii asirraa carraa hojii namni asirratti uummatee asirratti hojii isaa hojjechaa kaan qurxummii gurgurata kaan qurxummii dhiyeessaa kaan ammoo dooniidhaan dalagataa. Namni abbaan doonii qabu kun isa bira nama hedduutu dalagataa. Inni kaan aruuza qopheessaa sabtii faalata. Kanaaf bifa kanaan namni irraa fayyadamaa ta'u jira jechuudha. Kaayyoon xiyyeeta fuulduraa bakka kanarratti laalla waan ija namaatti tolu waan biyya namaa irratti jijjiirame hedduu kan hin beekutu jira. As keessa waa xiqqeenyu rakkina xixiqqaa tokkotu jira. Rakkinni sanis sammaan tana furamaa jira. Almost furamaa jira. Wanni san furamee qulqulloominaan wanni namni hojjechuu fedhu yoo rabbi jee baatuma takka booda yoo deebitan taqiyaasa kana jirtu irratti dhaabbattu miti. Hojiidhaa yoo isin garsiisee irra bareedu. Hojiin beeksisuudha. Yeroo adda addaa OBNs dabalatee FMs dabalatee miidiyaaleen garaagaraa kan naannoo Harargee dhufanii turanii gaafa guyyaa alaa qophii asirra qabna ture. Duula kaka'umsa qulqullinaatti hojiin wal qabatee akka bulchiinsa magaalaatti waa baay'ee hojjetamaa jira. Haramaaya Yuunivarsiitii hojiin wal qabatee wanni hojjetamu ni jira. Haa ta'u garuu kunillee gahaa miti. Ammallee bifa biroocharaa fi waan adda addaatiin hojiin beeksisuudha. Ganaa baay'ee waan hafuuf ni jira. Amma immoo hojjetame kanarratti hojii tana misoomsanii qulqullina isaanii akkaataa turizimiidhaaf itti tajaajila kan nurratti ammallee hojjetamuu qaba. Gonni hojjetames ammoo waa baay'ee jira. Bishaan biyya